oduu teenya jalqabaatiin qondaalli olaanaan biltsiginnaa hundi keessan achi deemtanii duutan jechuun ergaa dabarsan. Yeroo ammaa dargaggoota godina Jimmaa humna raayyaa ittisa biyyaatti dabalaa kan jiran bulchaan godina Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir arra ganama dargaggoota kumaan lakkaa'aman walitti qabuun gara waraanaatti erganii hundi keessan deemaa du'a jechuun bobbaasaniiru. Bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin ogeeyyiin fayyaa biyyattii lagannaa hojii eegalan guyyaa lammaffaatiif itti fufaniiru jedhame. Torbaan guutuu mormii gaggeessaa kan turan ogeeyyiin fayyaa kaleessa lagannaa eegalaniiru. Kanaan kan rifate mootummaan Abiyyi kaadiree bobbaasee ogummaa malee daa'imman talaalchisaa jira jedhame. Sodaa mootummaatii fi ogeeyyiin fayyaa guyyaa lammaffaaf hojii dhaabuu gabaasa guutuu dhageessu. Oduu biraatiin mootummaan Itiyoophiyaa namoota alkoolii beeksisan adabuufi jedhame. Beeksisni alkoolii televezyiinii fi raadiyoo akkasumas ammoo miidiyaa hawaasaa irratti ba'uun dhorkamuudhaaf wixineen haarawni qophaa'aa akka jiru himame. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu teenyaa xumuraaf biyya alaatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Riyaaditti pirezidaantii Sooriyaa Ahmad Al-Sharaa waliin wal argan. Ameerikaan amma dura Ahmad Al-Sharaa shororkeessaa jechuun barbaadaa turte. Ta'us ammoo amma pirezidaantiin Ameerikaa seenaa waggaa 20 olii keessatti yeroo duraatiif pirezidaantii Sooriyaa harka fuudhaniiru. Dhimmichi ijoo dubbii ta'eera. Gabaasa bal'aa isin biraan geenyaa akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin qondaalli olaanaan biltsiginnaa hundi keessan achi deemtanii duutan jechuun ergaa dabarsan. Yeroo ammaa dargaggoota godina Jimmaa humna raayyaa ittisa biyyaatti dabalaa kan jiran bulchaan godina Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir arra ganama dargaggoota kumaan lakkaa'aman walitti qabuun gara waraanaatti erganii hundi keessan deemaa du'a jechuun dhaaman. Haaluma kanaan godina Jimmaa aanolee hunda keessaa dargaggoota kumaan lakkaa'aman humnaan gara raayyaa ittisa biyyaatti akka makaman erga taasifamee booda arra ganama leenjii akka fudhataniif sirni gaggeessaa taasifamee fi akka jiru ibsame. Sirni gaggeessaa bakka hooggantoonni olaanoon godina Jimmaatii fi qaamoleen garaagaraa argamanitti taasifamees jedhame. Bulchaan godina Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir saganticha irratti argamuun ergaa dabarsaniin guddoo waltajjiirra naanna'uun waraanaan dhaadataniiru. Bulchaan dargaggoota Jimmaa biyya alaa jiran lafa isiniif kennina jechuun sobee nama arrabsiisaa ture kun haasawa arra ganama godheen biyyi tokko jabduu fi kabajamtuu ta'uudhaaf diinagdee cimaa qabaachuun cinaatti humna nageenyaa ga'oome qabaachuun murteessaadha jedhan. Mootummaan jijjiiramaatis waraana ijaaruu irratti akka xiyyeeffate kan kaasan obbo Tijjaanii Naasir damee nageenyaatiin raayyaan ittisa biyyattii hirmaannaa saboota hundaatiin ijaaramee birmadummaa biyyaa akka kabachiisuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa jiras jedhan. Kana milkeessuuf ammoo dargaggoonni gara raayyaa ittisa biyyaatti makamuun gama tokko nageenya biyyaatiif dhaabbachaa gama kaaniin immoo carraa hojiitiis argachuun akka ga'ee isaanii bahataniif hojjetamaa akka jiru dubbatan. Obbo Tijjaanii Naasir kan dargaggoota kumaan lakkaa'aman Jimmarraa humnaan fuudhuun raayyaa ittisa biyyaatti dabalan. Qondaaltota mootummaa federaalaa faana hariiroo gaarii qaban jedhaman keessaa tokko kan ta'e bulchaan godina Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir ergaa dabarsaniin raayyaa ittisa biyyaa kan taataniif kaayyoon jalqabaa hidha haaromsaa eeguu gaaffii dhimma ulaa galaanaa milkeessuufis jedhan. Haasawa ganamaarraa godhan kanaan gareen wa'ii ulaa galaanaa nu dhorkuu barbaadu jira erga jedhanii booda obbo Tijjaanii Naasir kana hunda ofirraa ittisuudhaaf hojii bal'aatu isin eeggata jechuun ijoollee gara raayyaa ittisa biyyaatti dabalan kanaaf dhaaman. Ammatti ajajoonni raayyaa ittisa biyyaa Tigree miti kan jedhan bulchaan godina Jimmaa kun waraanas dhuunfanneerraa jechuun dabaluun kaasan. Dargaggoota jidduu deemanii guddoo waraanaan kan dhaadatan obbo Tijjaanii Naasir waraana yoo deeman waan nama mudatu keessaa tokko du'a ta'uu hubachuun gaariidha jedhan. Sana booda itti dabaluun du'a sodaachuu hin qabdan. Achi deemtanii hundi keessan ni duutan. Kanaaf ammuma onnee dhiiraa qabaachuu qabdu jechuun dargaggoota du'aaf gara raayyaa ittisa biyyaatti erganiiru. Tijjaanii Naasir. Sodaata. Mee warri sodaatu akka baas. Sodaatu. Mee warri gootummaa qabdu kana baas.
Ani sodaadhu kan jettu hin argisi sirriitti. Galatooma harka buusaa. Namni sodaattu hirummaas hin qabdu. Namni sodaattu haadha manaatu duddubbaan barree cufaaf. Isin immoo jimmi abbaan Jifar kaanu barsiifne, Dr. Abiy kaanu barsiifne, Pirezidaantiin keenya Shimallis kaanu barsiifne. Manattis seessee duuta. Hin duuta keekii nyaattu na qabsoodha kan jedhan. Anis wattaaddaran ture. Qondaaltonni olaanoon biltsiginnaa raayyaa ittisa biyyaa faana achi deemaa du'a yoo jedhan kun kan jalqabaa miti. Oduu biraatiin ogeeyyiin fayyaa biyyattii lagannaa hojii eegalan guyyaa lammaffaatiif itti fufaniiru jedhame. Torbaan guutuu mormii gaggeessaa kan turan ogeeyyiin fayyaa kaleessa lagannaa eegaluu gabaasuun keenya ni yaadatama. Kanaan kan rifate mootummaan Abiyyi kaadiree bobbaasee ogummaa malee daa'imman talaalchisaa jiraas jedhame. Haaluma kanaan kaleessa ganama irraa eegalee lagannaa hojii gaggeessaa kan jiran ogeeyyiin fayyaa biyyattii kun har'aas guyyaa lammaffaatiif lagannaa kan itti fufan yoo ta'u, lagannaa kanaan hospitaalonni biyyattii harki 80 ol ogeeyyii fayyaa malee hafeeraa jedhame. Hospitaalonni hedduun ibsa baasaa jiraniin ofiifuu sababa ogeeyyiin fayyaa hojii dhaabaniif hojjechuu akka hin dandeenye mirkaneessaniiru. Lagannaa hojii ogeeyyiin fayyaa eegalan kana ilaalchisee waldaan ogeeyyii fayyaa ibsa arra baaseen kaleessa irraa eegalee hospitaalonni hedduun hojii dhaabuu himee ammallee warri lagannaa kanatti hin makamin hafan akka jiranis yaadachiisuun dhaabbileenii fi hospitaalonni guutuu biyyattii hundi arra sochii keenyatti akka makamtan dhaamna jedheera. Waldichi ibsa isaatiin waan amanne hojjechuu irraa wanti nu gufachiisu hin jiru jechuun hubachiise. Gaaffiin ogeeyyii fayyaa qabsoo lubbuun jiraachuu ta'uu hubachuun gaariidha jedhe waldaan kun. Haala amma deemaa jiruun sadarkaa hospitaalaatti walga'ii kamuu hirmaachuun hin barbaachisu kan jedhe waldichi gaaffiin keenya akka biyyaatti kan ka'u waan ta'eef akka biyyaalessaatti qofa furmaata argachuu danda'a jechuun hospitaala tokko tokkotti walga'ii waamamaa jiru mormeera. Warri mootummaa tarsimoo qoqqoodanii mo'achuu akka qaban kan yaadachiise waldaan ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa nuti kanaaf carraa laachuu hin qabnu, ogeeyyiin fayyaa ammatti tokkummaa jabeessee mootummaa dura dhaabbachuun gaaffiin isaa akka deebi'uuf gaafachuu qaba jedheera waldichi. Gaaffiin ogeeyyii fayyaa akkuma deddeebiin isin biraan ga'aa turre irra caalaatti gaaffii miindaati. Miindaa xiqqaa kan argatan sanarraayis biltsiginnaan akka murattu deddeebiin gabaafamaa tureera. Ogeeyyiin fayyaa guyyaa lamaaf hojii dhaabuu kanaan kan rifate mootummaan Abiyyi kaadiree isaa bobbaasuun daa'imman talaalchisaa jira jedhame. Ogummaa malee waan hunda borcuudhaan kan beekaman qaamonni mootummaa ammaa kun hedduun isaanii ogummaa isaanii malee daa'imman osoo talaalchisaa jiranii suuraan qoodame miidiyaa hawaasaa gubbatti mormii kaaseera. Mootummaan qoosaa amma raawwachaa jiru ogummaa isaa malee daa'imman talaallii kennaafii jiru akka dhaabu hedduun gaafataniiru. Oduu biraatiin mootummaan Itoophiyaa namoota alkoolii beeksisan adabuufi jedhame. Beeksisni alkoolii televezyiinii fi raadiyoo akkasumas ammoo miidiyaa hawaasaa irratti ba'uun dhorkamuudhaaf wixineen haaromni qophaa'aa akka jiru himame. Biyya dhugaatii akka aadaatti ilaaltu Itoophiyaa keessatti dhugaatii alkoolii xiqqeessuudhaaf mootummaan tarkaanfii fudhachuu akka eegale hime. Abbaan taayitaa nyaataaf qoricha Itoophiyaa wixineen labsii oomishaaleen alkoolii miidiyaa hawaasaa irratti beeksisuu dhorku qophaa'ee jiraachuu fi wixinee kana raggaasisuudhaaf adeemsa irra jiraachuu beeksisan. Mootummaan Itoophiyaa waggoota dura miidiyaalee akka televezyiiniitii fi raadiyoo irratti beeksisa oomishaalee alkoolii dhorkee ture. Ta'us garuu labsiiwwan kana daran ittisuu hin qophoofne. Mootummaan Itoophiyaa alkoolii miidiyaa irratti akka hin beeksifamne dhorkus warri alkoolii oomishu beeksisuu hin dhaabne. Dhaabbileen oomisha alkoolii yeroo ammaa mala adda addaa fayyadamuun oomisha isaanii beeksisuun kutaalee hawaasaa hedduu biraan gahaa akka jiranis himame. Kanneen keessaa miidiyaa hawaasaatti bal'inaan fayyadamuu fi teeknooloojiiwwan adda addaa fayyadamuun warri alkoolii oomishan beeksisaa jiru jedhame. Beeksisa alkoolii miidiyaa hawaasaa irratti guddachaa dhufe kana daangeessuuf tarkaanfiin tokkichi wixinee haaroo qopheessuu qofa ta'eera jedha. Abbaa taayitaa nyaataa fi qoricha Itoophiyaatti daayireektara olaanaa kan ta'an Fireesalaam Joosef akka Fireesalaam jedhanitti bu'uurri seeraa ammatti qophaa'ee hojiirra ooluuf jira jedhan. Daayireektarri olaanaan kun itti dabaluudhaan wixineen labsii abbaa taayitaa nyaataaf qoricha Itoophiyaatiin dhiyaate kun ministeera fayyaatti ergameeras jedhan. Walumaa galatti alkooliin miidiyaa gubbatti mul'achuu hin qabdu garuu lafarratti gurguramuu qabdi jedha. Mootummaan alkoolii guutummaatti oomishuu yoo dhorkanoo kan jedhu gaaffii namoota hedduuti.
Oduu teenyaa xumuraatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Riyaaditti pirezidaantii Sooriyaa Ahmad Al-Sharaa waliin wal argan. Ameerikaan amma dura Ahmad Al-Sharaa shororkeessaa jechuun barbaadaa turte. Yeroo ammaa Saudi Arabiyaatti kan argaman pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp seenaa waggaa 20 olii keessatti qondaala Ameerikaa qondaaltota Sooriyaatiin harka wal fuudhe keessaa ta'eera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp pirezidaantii Sooriyaatiin wal arguu isaanii dursee Sooriyaa irraa guutummaatti qoqqobbii akka kaasan eda dubbatanii turan. Tiraamp eda haasawaa godhaniin amma booda guutummaatti Sooriyaa irraa qoqqobbii Ameerikaan keesse nan kaasaa, kana booda nuti bifa haarawaan Sooriyaa faana hojjannaa jechuun dubbatanii turan. Qoqqobbii kaasuu beeksisuun kun magaalaa guddoo Sooriyaa Damasqootti gammachuudhaan kan simatame yoo ta'u, dhukaasni gammachuuf shubbisni ayyaaneffannaa guddaan eda Damasqoo dhaga'ameera. Qoqqobbiin kun gargaarsa dabalatee faayinaansiin biyya alaa kamiyyuu Sooriyaa akka hin geenye kan uggure yoo ta'u, jalqaba irratti mootummaa abbaa irree kan ta'e Bashar al-Assad pirezidaantii amma aangoorraa kaafame irratti dhiibbaa uumuudhaaf qoqqobbii yaadameedha jedhame. Pirezidaantii Doonaald Tiraamp eda qoqqobbii sana kaasuu himanii ganama irraa Saudi Arabiyaa keessatti immoo pirezidaantii haarawaa Sooriyaa Ahmad Al-Sharaa faana wal arguun harka wal fuudhaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Saudi Arabiyaatti pirezidaantii Sooriyaa Ahmad Al-Sharaatiin akka wal argan White House kaleessa ture kan beeksise. Hooggantoonni Ameerikaatii fi Sooriyaa bara 2000 as yeroo duraatiif wal arguu isaaniiti. Haa ta'u malee wal arguun dureewwan biyyoota lamaanii kana waajjirri Tiraamp kaleessa harka wal fuudhanii nagaa dhaamuudhaaf qofa akka ta'u ibsee ture. Oduudhuma wal qabateen ammoo hoogganaan Turkii walga'ii Tiraampii fi Al-Sharaa keessatti argamuunis ibsameera. Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan walga'ii Doonaald Tiraamp mootii Saudi Arabiyaa Mohammed bin Salmaanii fi Ahmad Al-Sharaa jidduutti taasifame irratti kan hirmaatan karaa viidiyoo toora intarneetiitiin ta'uu dhaabbanni oduu Turkii Anaadooluun gabaaseera. Pirezidaantiin haaroonni Sooriyaa amma Tiraamp waliin wal arge kun waggoota dura jihaadistii Ameerikaan barbaaddu keessaa yoo ta'u, Ameerikaan nama Ahmad Al-Sharaa qabee fideef $10 miliyoona 10 kenna jettee turte. Haa ta'u malee namni kun waggoota dura shororkeessaa jedhame Ameerikaan barbaadamaa turus amma pirezidaantii Ameerikaa waliin harka wal fuudhuutti ceera. Pirezidaantiin biyyoota lixaatiin shororkeessaa jedhamee barbaadamaa ture kun torbaanotuma dabre keessa Faransaayitti malee pirezidaantii Emmanuel Macron waliinis mari'atee turuun ni yaadatama.